Ashamaa harka fuunee kun ardii miidiyaa neetwoorkii hangafoota oduu har'aaf qabannee isin biraan geenya. Kiristaan Taaddalee fi Zamana Kaasee dabalatee namoonni 52 irratti himatni yakka shororkeessummaa baname. Gambeellatti haleellaa konkolaataa uummataa irratti raawwatameen namoonni 3 ajjeefaman. Daandiin qilleensaa Imireetis gabaasa xayyaara Itoophiyaa waliin walitti bu'uuf ture jedhu haale. Daawwattoota ardii miidiyaa neetwoorkii amma gara oduu bal'inaaf qabanneetti ceenaa. Kiristaan Taaddalee fi Zamana Kaasee dabalatee namoonni 52 irratti himatni yakka shororkeessummaa baname. Ministeera haqaatti Daayirekteeratti Abbaa Alangaa dhimmoota yakkoota gurmaa'anii fi daangaa cehanii Yohaannis Boyaaloo fi Kiristaan Taaddalee dabalatee namoota 52 irratti himata yakka shororkeessummaa banuu beeksiseera. Namoota Abbaan Alangaa himata irratti bane keessaa Yohaannis Boyaaloo, Kiristaan Taaddalee, Dr. Kaasaa Tashaggar, Balaay Addaamuu akkasumas kanneen sochii hidhannoo naannoo Amaaraa hoogganaa jiran Iskindir Naggaa fi Zamana Kaasee keessatti argamu. Himatni irratti baname akka jedhutti himatamtoonni kaayyoo mana maree tokkummaa faannoo Amaaraa hundeessan galmaan gahuuf yaadama biyyattiin yaadama Amaaraatiin buluu qabdi jedhuun humna ijaaruun miseensota humna nageenyaa fi lammiilee nagaa irratti haleellaan akka raawwatamu taasisuu ibsameera. Oduu amanu qaqqabeen haleellaan galaana diimaa irratti raawwatamu sochii galii fi alergii Itoophiyaa irratti rakkoo uumuu ibsame. Rakkoo nageenya galaana diimaa irratti mudatee hordofuun dhaabbileen geejjibaa doonii gurguddoon sochii gara buufata doonii Jibuutiitti taasisan dhaabuu isaanii sochii galii fi alergii Itoophiyaa irratti rakkoo uumuu dhaabbanni geejjibaa galaanaa fi loojistiksii beeksiseera. Dhaabbatichi sochiin gara buufata doonii Jibuutii taasifamu hir'achuun isaa bunni biyya keenyaa yeroo barbaachisutti gara gabaa alaattii fi akka hin dhiyaanne danqaa uumeera jedhe. Sababa kanaan tajaajilli geejjibaa galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa irratti qaawwa akka hin uumamneef dooniiwwan mataa isaa gara buufataalee dooniiwwan fe'umsaa galii biyyattii irraa kaa'uutti bobbaasuu beeksiseera. Erga yeroo dhiyoo as humnoonni Yemen Huutii irra deddeebiin dooniiwwan galaana diimaa irratti socho'an irratti haleellaa raawwachuu gabaafamaa tureera. Haleellaa misaa'ilaa dooniiwwan daldalaa irratti raawwatanis lubbuun namoota darbeera. Gabaasni Addis Standard. Oduu itti aanuun Gambeellatti haleellaa konkolaataa uummata irratti raawwatameen namoonni 3 ajjeefaman. Naannoo Gambeellaatti kaleessa roobii ganama haleellaa hidhattoonni konkolaataa uummataa magaalaa Gambeellaa irraa ka'uun gara godina Nuweer aanaa Laareetti imalaa ture irratti raawwataniin lubbuun namoota 3 yoo darbu hedduu irratti miidhaan qaqqabeera. Jiraataan tokko akka himetti otoobisoonni hedduun kaleessa ganama har'aa eegumsaan magaalaa Gambeellaa irraa ka'uun imalanii turan. Haa ta'u malee otoobisiin tokko bahumsa irratti waan duubatti hafeef haleellaa kanaaf akka saaxilamu taasiseera. Maddi kan biraan ammoo haleellaa kanaan konkolaachisaa
dubartii fi daa'imni tokko rasaasaan rukutamanii lubbuun isaanii darbuu hime. Oduu xumuraatti qabanneen daandiin qilleensaa Imireetis gabaasa xiyyaara Itoophiyaa waliin walitti bu'uuf ture jedhu haale. Dilbata darbe xiyyaaronni daandiiwwan qilleensaa Itoophiyaa fi Imireetis daangaa qilleensaa Somaaliyaa keessatti walitti bu'uu ga'anii haga xiqqoof akka oolan gabaafamaa ture. Haleellichi haleelchisee daandiin qilleensaa Imireetis deebii laateen taateen walitti bu'uuf geessisu akka hin uumamne ibse. Dubbi himaan daandii qilleensaa Imireetis guyyaa fi sa'aatii jedhametti taatee nageenya xiyyaarichaa balaadhaaf saaxilu akka hin uumamne mirkaneessuu dandeenya jedhan. Itti dabaluun xiyyaaronni Imireetis hundi yeroo balali'iinni dandeettii fageenya barbaachisu eeguu isaanii dandeessisuu qabu jedhan. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun har'aaf qabanne kanuma. Warri haaraw gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii ta'aa jenna. Turtii gaarii qabaadha.